viidiyoo tokko ilaalee torbe kana keessa beektanii baay'ee tokko viidiyoo garaana nyaata fi viidiyoo na boochisee wayiitu jira. Viidiyoo san irraa dubbachuus hin barbaanne maaliif miira keessa waan nama galchuuf miira keessa galuun hin barbaachisu. Rakkoon muudateef obsaan dabarsuun namarraa eegama. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin biraa ga'u kan isiniin jedhu Already Adam TV. Egaan daawwattoota keenya qophii tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turan affeerraa kooti. Egaan namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii koo akka taatan kabajaan isin gaafadha. Innis maalinni viidiyoon garaa nama nyaatu suni gama Saudi Arabiyaa kanarraa bahee innis maal ture ilmi namaa kun namni bishaan nyaate yookaan namni galaanni nyaateedhaan oomocha qabataa jedhama. Mire maaliif waanuma qabattu wallaalte jiruu yoo si harkaa baddu haalli yoo si harkaa baddu waanuma si bira jiru wayii qabatta. Isaan illee bifa akka gara nyaatittiin viidiyoo waraaban tokko qabanii nama lama ciibsanii akka nama du'eetti irratti akka nama geeraruu wayiiti yookaan weeddisuu wayii ta'e viidiyoo sun miira nama hedduu tuqe. Haa ta'uti qabsoon uummanni Oromoo isaaniif warra hidhamtoota Saudi Arabiyaatiif Oromoon guutuun Oromoo miiliyoona 50 galatooma galata guddaa qabdan. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. Maaliif sagalee xiqqaa guddaan wanti nu iyyaa turreef OMN gabaaseera, bultuun gabaaseera, miidiyaaleen nuti hin qabna jennu hundi isaaniitu rakkoo uummata Saudi Arabiyaa haala gaariidhaan gabaasee addunyaadhaaf agarsiise. Mootummaan Saudi Arabiyaas furmaatatti kennee jira. Bakka gammaddan ijoolleen mana hidhaa keessa jirtan guyyaa 14 keessatti akka biyya keessanitti galtan mootummaan biyya Saudi Arabiyaa akka Itoophiyaan fudhattu murteessitee jirti. Kabajaadhaan mana hidhaa san keessaa darara hamaa san keessaa baatanii sagaleen uummanni Oromoo isinii ta'e imimmaan keessan lafa hin banne imimmaan keessan garuu baay'ee tokko ammas kan hin qorredha garaa nu nyaata baay'ee tokko garaa nu nyaata. Namni jireenya isaa keessatti akka bara kanaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamee hin beeku takka. Dararaan sun Oromoo irraa miti diina Oromootirra hin gahin dararaa hamaa waan miira nama tuqu waan ilmoon nama ta'uu hin qabne lubbuu meeqatu bade jireenya dhufu jireenyumaaf jedhee jechuudha. Maaliif achi keessatti dararaa hammeenya irraa kan ka'e oo'i hammeenya irraa kan ka'e namoonni lakkoofsan takka lama hin taane lubbuu ofii dhabanii jechuudha. Dhibamaniiti miti jireenyi fi oo'a fi beela achi keessatti isaan ka ajjeese jechuudha. Keessattuu namoonni dararaa cimaa argan warra gaafa Saudi Arabiyaa deeman daangaa irratti qabaman. Warroota Yemen irraa gara Saudi Arabiyaa seenanii qabamantu dararaa cimaan irra ga'ee jechuudha. Warroonni Saudii keessa qabaman dararaa badaas ta'uu baatu aga tokko isaan wayyaa amma tokko maaliif garaagarummaa mana hidhaatu jira. Amma garuu walumaa galatti mootummaan Saudi Arabiyaa mataan isaa addunyaa biratti sagalee isaa waan xuraa'eef baqataa dararaa jira jedhamee waan maqaan isaa badeef jecha guyyaa 14 keessatti akka biyya isaaniitti deebi'an dirqama taasisee jira jechuudha. Xiyyaaruma isaaniitiin mootummaa Itoophiyaa illee aga tokko akka nama daddalaguu godhee sun dhiisaa ka'a. Akka isaan dhuman barbaadan malee akka isaan jiraatan odoo barbaade har'aa miti jarri kun eegale. Koronaa durarraa eegale wanni kun. Erga koronaan seenallee iyyanii dadhabanii nama shawwaduudhaaf nama 200 nama 150 sanuu daa'immaniif dubartii jedhanii nama muraasa takka keessaa guuraa turan. Akka waan kun lammii Itoophiyaa ta'ee sun lammii biraa ta'e ilaalchi rakkoon jiru bar nama muraasa keessaa guuratan sun ka achi keessatti hafe Oromoo yookaan Itoophiyaa ka as keessa ka baasaa jiran Itoophiyaa kam akka nama lammii biraa tokko fakkeessanii tokko fuudhanii tokko dhiisuu namatti dhaga'ama. Matama ofiitu nama tuqa jechuudha. So amma kanaaf ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan namoonni sagalee taataniif keessattuu yuutuubaroonni Oromoo, aktiivistoonni Oromoo, miidiyaaleen Oromoo akkasumas dardaraa fi shamara osoo hin jenne sagalee nuuf ta'aa turtaniif baay'ee tokko onnee korraa isin galateeffadhaan akka waan anaaf sagalee taatanitti lakkaa'an. Ila sagaleen tokko wannoon qabu xiqqeenya yookaan immoo tuffii hin qabu. Namoota tokkotu jira. Miidiyaa kanarra baate maalii jetta? Ijoollee Saudi Arabiyaa jetta? Ijoollee maalii jetta? Maal si galche? Mana hidhaa keessatti jirta nama jedhutu jira. Ani na galcha. Namni tokko mana hidhaa keessa waraate na ilaallata.
hanga inni mana hidhaa san keessaa bahutti iyyee iyyisiisuu qaba. Silaanuu danda'ame biyyarraa alarraa osoo hin jenne ilmi Oromoo waan jedhee mana hidhaa keessa akka seenu silaan barbaannu dararaan ilma Oromoo irra gahu. Ammas boris yoomillee hin barbaannu hin dhageenyullee. Kanaaf jiraachuu jechuun bar nyaatanii dhuganii rafuu miti. Waan jiraattuuf beekuu qabda. Of dura Oromummaa keetii guddisuuf jenereeshinii dhufuuf ilmaan dhufuuf waan gaarii tokko hojjetuu qabda. Seenaa wayii dalagattee lafa kaa'atuu qabda. Yookaan akkanumatti rafteetuma kaateetuma ribaa homaa argitee osoo barreette hiikan qabu. Gatii qabaachuun kee nama taatee nama biraatiif yaadudha. Isa namaa bichaayyuu miti gaa rabbi biraafiyyuu ati rabbuma biraafiyyuu nama oolmaa gaarii qabu yoo taate rabbi birattis jaalatama qabda. Kanaaf jenneetiin odoo shamara dhiira hin jenne odoo hin tuffanne kan miskiinaa sagalee taanuuf kan rakkataadhaa harka kadhannuuf. Sinii galee nama biraaf waaqa biraafis jaalala argatuuf sirriidha. Jaalala bitatuuf namni nu haa jaalatuuf rabbi nu haa jaalatuuf hojii gaarii dalagatuuf keerii waan jedhu argitanii. So kuni waan arraba qabaatullee miti namoonni akkasitti nu tuffatanii nu ilaaltan nuti hin tuffatamnu uummata keenya biratti jaalala qabna. An akka dhuunfaa keeyaatti namoonni na hordofu na jaalateen na hordofa malee na jibbee na hordofu. Hojii gaarii hojjedhee jedhee waan ofitti amanuuf miskiina nan gargaaree waan ofitti amanuuf ammallee an Oromoo abbaa barbaadde mana madaam keessa jirti jedhee hin tuffadhu. Namoonni gariin amma dawwalattee gaafa miidiyaatti reedii maannoo ani akkatti rakkadheera mee sagalee naa ta'a hedduu miidiyaa irratti hin tuffatan. Mana madaam jirtaami? Ayi. Kun hojii dallaalatti maali isiin jedhan? Ani hin tuffadhu. Mana madaam jiraatte, samii jiraatte, Ameerikaa jiraatte rakkoo qabaannan rakkoo kee ifatti Oromoodhaa ibse danda'u sii furu nama meeqaa rakkoo furre? Jara kee na waan biraa dhiisatiniin. Nama mootummaan dagate ijoollee mootummaan dagate Beerut kana keessatti dararaa koronaa keessa turee fi koronaa dura ture. Iyyinee furmaata guddaa laanneef jechuudha. Kaan gara biyyaatti galchine kaan asii achitti mallaqatti gargaarree isa kaan ammootu gara Dubaay akka deemu ijoollee Dubaay jirtu irra haala mijeessinee fi Dubaay deeman ilaammaa kanaa Dubaay deemaa jiran. Kun hojiidha. Hojii tuffatamuu miti hojii gaariidha jedhee amana. Kanaaf namoonni akkanaa fi namoonni birallee waan akkanaa dalaguun guyyaa tokkoof si fayyada waan ta'eef ittuma fufiin isiniin jedhaan ammas ittuma fufa. Rakkoo lammii kiyyaa taa'ee ilaaluun barbaadu. Egaan kuni kanaan kan dhumatu ta'a guyyaa 14 kana keessatti hin galanii jedhamee jira waan ta'eef kan teennee waliin eeynu ta'a. Obsaan eeggadhaa isiniin jenna ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabadhe kanuun fakkaata. Hamma xumuraatti teettanii hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Namoonni chaanaal kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatiin haa ta'a fayyaatti.